Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo. Har'a nama baay'ee yaaddanii maaloo nuu fidii akkam gootee eessa dhaqxee jettanii isinii fideen jira. Namoonni baay'een egaa baay'ee jaalattu hawwii baay'ee tokko jaalattu akka na biraa deemtullee hin barbaanne. Haa ta'u malee sababni ishiin na biraa deemtes egaa dhumarratti hin dubbanna. Amma hawwiin nagaa sinaa gaafattu hawwii nagaa gaafadhu sagalee kee sirriitti ol fuudhite akkam jirtu nagaa keessanii jedhiiti as ilaaliti gaa. Akkam jirtu nagaa keessaniin Akkam jirtu nagaa keessanii jirtu an nagaa kootii nagaa kooti seeranfataa jedhee gaafadhu kaa nagaa si yaadamme. Sodaatte egaa kunoo hawwiin hawwii haadha keessi fudhatee miti amma immoo na ilaalcha dhuftee buna naa danfisuu dhuftee maal laa gootame maal laa gochuu dhufte buna naa danfiftaa miti waxis naa hojjetta waan hundumaa naa hojjechuu dhuftee na yaaddee. Egaa daawwattoonni keenyas baay'ee si yaadanii jiru. Hawwiin akkam taate maaloo nuu fidii maaloo maaf si biraa deemtee jedhanii baay'ee tokko si yaadanii. Haati kees immoo ko'eettidha. Daa'ima xiqqoo obboleettii kee xiqqootu jira. Ishii naaf haa baattu jettee si fudhatte miti hiree haati kee. Haati kees ko'ommattee si fudhatte jechuudha. Egaa daawwattoota keenyaa hawwiin egaa kana fakkaatti. Sababni ishiin deemtee fi wanta biraa osoo hin ta'in haati ishii ko'eettidha jechuudha. Mucaa xiqqishuu mucaa ji'a jaha qabdu jechuudha xiqqoodha. Mucaa sana akka sossobduuf barbaaddeeti yeroo bakka hojii deemtu obbolaan hawwiis immoo dhiironni jiru jechuudha. Isaanuma biratti hawwiin egaa dubara miti hiree dubarrii fi dhiirri tokko miti waan ta'eef narraa fudhatte jechuudha. Har'a egaa itti mijatee ana akkuma amma argitan kana buna naa danfisuu waan tokko ganaa hojjechuu dhufte. Amma bunallee yeroo ishiin naa danfistu isinin agarsiisa kun hawwiin kana fakkaatti. Sinitti furdatte moo sinitti luqqadhe moo sinitti furdadhe jedhiin. Innaan indootoo bira jiru moo danaa dhaquu biratti deebi'ee si wayya jedhiin. Wayyaa jedhiin. Wayyaa jedhiin. Bakka kanallee deebisaa fi daawwattoota keenya innaan indootoo koo bira jiru indootoon shi'aanaa kan wayyaa bifti koo kan wayyaa indootoo koo bira innaan jiru moo haadha koo biratti dandeebi'ee wayyaa mee maala fakkaadhaa isiniin jettee jirte egaa hawwiin harmee ishii wajjin as jiru viidiyoo guutuu harmee ishii fi obboleessa ishii hangafaallee mucaa xiqqishuullee kanaati ishiif jecha hawwiin irraa fudhattellee isiniifan waraabaa. Egaa hawwiin kana fakkaatti warri yaaddanillee warri na yaaddanii na dhungadhaa jedhiin. Na dhungadhaa yeroo biraas viidiyoodhaan nan dhufaa jedhiin. Waaqa kana booda mucaa xiqqoo guddiseetanii indoo tokko biratti deebi'aa jedhiin. Mucaa xiqqoo wayiitu na rakkisee jedhiin. Waaqa kanaaf haadha koon gargaaraa. Mucaa xiqqoo indooton immoo mucaa hin qabaninnaa indooton immoo mucaa da'anitti nan deebi'aa'iin. Waaqa. Egaa daawwattoota keenya amma gaa daawwattoota keenya innaa indooton immoo mucaa kan akka keenyaa da'anis indoo tokko birattan deebi'aa mucaa xiqqoo wayiitu mucaa dhalattuun na rakkiste obboleettiin koo haadha koo gargaaruuf indoo tokko biraa deemee
jettee dubbachaa jirti gaa hawwiin kunoo kana fakkaatti. Viidiyoo biraatiin immoo obboleessa ishii wajjiniin isiniif haa waraabdu ammasitti nagaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u chawu jedhiin daawwattoota kee dhungadhu. Bakka kunoo akkasitti isin dhungatti laashiin sirriitti. Sana booda immoo obboleettii ishii xiqqishuu kan amma ishiin guddisaa jirtuu fi obboleessa ishii immoo viidiyoo biraatiin isiniifan dhufaa. Chaaw.